Egaan dhaggeeffattoota YouTube channel akkam jirtu nagaan koo bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Guyyaa irraa kana kan waliin ilaallu gaafii moobaayilaan wal qabatee kaameraa wajjin jechuudha dur waliin ilaalla. Kaameraa moobaayila keenyaa fayyadamnee kaameraa quality qabu yookiin immoo imeejii quality qabu akkamitti kaasuu akka dandeenyu settingii keessaa gallee maal akka adjust gochuu qabnu kan waliin ilaallu ta'a. Fakkeenyaa fi moobaayilota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Itel fayyadamuu dandeenya, Galaxy fayyadamuu dandeenya, Tecno waan gosa garaagaraa, Spark 4, Spark 5, 6 fi Spark 9 faa wajjin ilaaluu dandeenya. Galaxy akkasumas Samsung akkasumas jira. Qafoowwan kana gaafa fayyadamnu qafoowwan kana keessaa fakkeenyaa fi gaafa kaameraa kaasnu jechuudha. Spark fi Samsung fayyadamne mooddiiwwan garaagaraa irra keenyee gaafa moobayilaan footoo kaasnu yookiin imeejii kaasnu qualitiin imeejii keenyaa mooddii nuti irra keenyee kaasnu sana nu jalaa fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf night mooddii irra faa keenyee deemuu dandeenya. Brightness level isaa baay'ee gadi buusnee deemuu dandeenya. Gaafa kana brightness screen keenyaa baay'ee gadi buusnee footoo kaanu. Footoon nuti kaanusi waan dukkana yookiin diimimisa keessatti kaani fakkaata. Dim light mode irratti gaafa kaanu akkasuma footoo diimimisaa kaana. Yeroo baay'ee namoonni Spark 9 fayyadaman yookiin immoo Tecno Spark 4, 5 faa fayyadaman rakkoon kun ni mudata jechuudha. Qafoon koo baay'ee gadi bu'eera qualitiin isaa footoo isaa diimimisa jalaa ta'ee jedhanii of gaafatu. Kun maaliif ta'a jennee gaafa laallee footoon nuti kaane suni tokkoffaa brightness level isaa percentage 50 fa'aa irrattidha. Lammaffaa garuu ga'ee guddaa irratti wanta kanaaf akka inni diim ta'u kan godhe maali yoo jennee ilaalle diim mooddii irra waan jiruuf yookiin immoo ayikeridha. Isa sana sirreessuuf eessa jala galla kan jirudha. Amma daarektii gara settingii deemna jechuudha. Settingii gattuqna achiin booda settingii jalaa wantoota kana fakkaatan nu dhufee jira. Display and brightness kan jedhu barbaanna. Kunooti bifa biiftuu qabu fakkaatu ofirraa qaba. Brightness, eye dark theme fi anti mode kan jedhu as jalatti arganna. Isa sana bira erga deemneen booddeetti kana fakkaataa jechuudha. Inni suni isa jalaa wanta adjust gochuu qabnu adjust goona jechuudha. Brightness achi jalaa amma brightness level isaa dura jijjiiran jira waan ta'eef dhibbaarra jira. Yeroo baay'ee gaddeessina iskiriin keenya hamma inni gadi ilaaluun hin danda'ama. Eye kan jedhu bira deemnee gaafa ilaallu amma footootti kaase waan tureef zeeroo irra jira. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee eye keenya gara 50 fa'aatti ol bunneet kan nuti adeemnu. Brightness isaas bifuma kanaan naannoo percentage 50tti gadi bu'eet kan inni jiru. Mee bifa kanarra keenyee footoo kaasna yookiin immoo iyyuu kaameraa kaasna maal akka inni fakkaatu wajjumaan ilaallaa jechuudha. Kaameraa tuqna jechuudha. Kunooti fakkeenya kitaaba kana footoo isaa kaasan jira jechuudha. Footoon isaa amma argaa jiru kana jechuudha. Fakkiin isaas kunoota keessatti ka'ee jira. Akkuma kanatti kan inni kaasu jechuudha fichiidha. Baay'ee diim kan jedhedha. Bifti isaa gadi bu'eetti kan inni jiru jechuudha. Footoon kun diimimisaadha jechuudha.
Amma immoo duubatti deebinee iskiriinii kana adjust goonee haa ilaallu. Brightness kan jedhu tuqna. Brightness level isaa yeroo baay'ee footoo ka'uudhaaf gaariidha kan jennu. Chaarjii gaafa qabaannu jechuudha gara 100tti ol guddisnee footoo keenya yookaan iskiriin isaa amma baay'ee ifee jira jechuudha. Haala kanaan footoo ka'uu dandeenya. Eye care kan jedhu kana ammoo faallaa isaa 0 irratti bulneeti kan nuti kaanu jechuudha. Gara 0 yoo goone baay'ee filatamaadha jechuudha. Kaameraa amma kaameraan nuti kaanu barbaanne bifa kana fakkaata. Amma isa duraa caalaa ifee jira jechuudha. Gaafa ifa aduu keessatti ta'e immoo kana caalaadha kan inni kaameraa oriijinaalii kaasu. Kitaabni ani kaasaa jiru kun ammaaf bifti isaas misaawaa waan ta'eef baay'ee waan garaagarummaa qabu nutti fakkaatu. Fakkeenyaaf iddoo kana gaafan godhee kaameraa bifa isaa adii ta'e yookiin immoo bifa oriijinaalii ta'e kaasaa. Kanneen biroo immoo gaafii kaameraadhaan wal qabatee jiru kanneen biroo as keessaa kaameraa keenya fakkeenyaaf faayidaa garaagaraaf gaafa kaanu fakkeenyaaf warri jaalallee qaban yeroo baay'ee jaalleewwan isaanii wajjin yookiin chiikii isaanii wajjin kaameraa gaarii ka'uu barbaadu. Kaameraa gaarii ka'uudhaaf wantoota armaan dura hojjenne kan erga hojjenneen booddeetti as keessaa filannoowwan keenya jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf seetingii keessa deemnee wanti nuti sirreessuu qabnu tokkoffaa picture size kan jedhu jira. 4:3 irratti fakkeenyaaf 4160 baay'isuu 3120 pikseliiti. Kun kwaalitii baay'ee guddaadha. Kaameraa asirratti gaafa waraabnu kaameraan keenya ispeesii guddaa haa qabatu malee kaameraa baay'ee bareeda ta'e kan nuyi argannu. 1:1 kan jedhu jira. Kaameraa uskeerii ta'e yookiin immoo bocni isaa wiidzi fi leengiziin isaa yookiin dalgee fi dheerinni isaa 1:1 kan ta'edha jechuudha. Yeroo baay'ee kaameraa iskiriinii guutuu ta'e yookiin kaameraa dalgaa ka'uudhaaf 20:9 jedha asirratti. Qafoowwan baay'ee irratti garuu kan barraa'ee jiru 16:9 fi faallaa isaa kan ta'e immoo kaameraa ol dhaabbii kaameraa isa sirrii kan mana kaameraa deemnee kaanu jechuudha. 9:16 jechuudha. Ammaaf kaameraa keenya 20:9 kan fuul iskiriinii yookiin iskiriinii guutuu irratti kaana jechuudha. Kan biroo immoo viidiyoo kan jedhu bira deemnee viidiyoo mooddii irratti eegaleen booda seetingii kan jedhu bira deemna jechuudha. Achi keessaa irra gadi deemnee viidiyoo kwaalitii kan arganna. Viidiyoo kwaalitiin qacarraa ta'e ammaaf 1080 piikselii irra jira. Yeroo baay'ee viidiyoo kaameraa kwaalitii qabuu fi viidiyoo kwaalitii qabu waraabuudhaa fi piikselii 1080 irratti yoo waraabne gaariidha. Garuu yeroo baay'ee viidiyoon nuti waraabnu fi kaameraan nuti waraabnu baay'ee iddoo waan nu jalaa qabataniif 720 piikselii irratti yoo goones baay'ee filatamaadha. Kaameraa fi viidiyoo iddoo guddaa qabatan kan ammoo gadi xiqqeessuudhaaf erga waraabneen booddee fakkeenyaaf wantoota garaagaraa cidha garaagaraa irratti faa ta'uu danda'a. Kabaja garaagaraa irratti faa ta'uu danda'a. Isa san irratti wanta kana jijjiiru. Soolushinii sana yookiin furmaata sanaaf immoo kompireesarii fayyadamnee gadi xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Gaafiiwwan moobaayilaa wal qabatanii moobaayilli keenya istaak maaliif gochuu danda'a? Moobaayilli keenya yeroo nuti fayyadamnu yeroo tokko PDF faa dubbisuu dadhabaa kan jedhan jiru. Kun immoo rakkoo maalirraa ka'edha? Umrii moobaayila keenyaa immoo dheeressuudhaaf akkamitti qafoo keenya qabachuu dandeenya? Maal gochuu qabna? Storage isaas akkam gochuu qabna kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti waliin ilaallaa. Waan fayyadamtaniif baay'ee galatoomadha. Subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.